السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورّي أنا أعرف التنانا ورّي ويلكم التويلكم بغنا غان أفتن كالي وبريدو هندي كيسانون أنا أعرف نورو سنين إتان سودان أكما بيتان هكا يوف أبو هندي كيسانون دقاتنا ربنا مهكا أباتين أباتي ملكاو أنا اللي سن اللي هندك هنا خالق السماوات والأرض ربي نهابو ربي لافتو نبرج جباتي مالي وان جباتي هند ربي نهاباسو biyyateen bareedduu gaarii Itoophiyaa biyya gartee kaleessa namni cabsee biyya hiyyummaa biyya beelaa biyya lolaa godhe rabbiin keenya alhamdulillahi rabbil alamin karaa isaa quban qabneen abbichuu abbaa malaa Dr. Abiy Ahmad Ali ilma abbaa Jifaar ilma jeneraal Waaqoo Guutuu ilma jeneraal Taaddasaa Birruu ilma Sooressa Jaarraa abbaa Gadaa rabbiin fidee araa kiiloo seenseeti cubbuu guutuu mataa waliin dhahe rabbi umrii sallee nu haa dheeressu eega faaru rabbii keenya faarfanneen duubatti kaasha Allah dubbiin tun jajjabdu bakka tana yoo tuttunne waa hedduu bada karaa bakka naan dhiifamnaa godhaa bakka irraa seen illee ni gartanii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jechoota naaf dhiibbaan irra ga'u yoo isin beeytan Allahu akbar ittan silaa wallahi jechi Mustafaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jedhee seenetuni hedduu namaa dhukkubsiti adda Mustafaan isaan Hussein illeen jedhina hedduu nama abbaan fedhaa dhukkubsatu akkuma nagaya akkam fayyaa jenne san wanni akka biraan qabdu itti rakkatina itti cinqamina akkuma isin kan kiristaana kan waaqeffataa protestaantiin nagaa nama gaafattan sanitti nagaa gaafachuu rakkoo biriin qabdu wanni eegas inshallah isin le salaamtaa gaafachuu jira bara warra amantii biraallee akkam jirtan nagaa fayyaa jenne isdigalee teenna salaamtaan addunyaa gubbatti namni musliimaa rabbitti amane guutuunu سلامتا ور جنتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان جنو في اتسينا بكتنا وان سنتو كيو كبيرو كيسه سنيغا تاكي سنتو كايچو غاري ايغس ياكايو ابون دغتنا وبري وانتي هلاكني كيناس لالا حتى ادا فابادا بكيتي هلاكمني بكرسكينتين وني هند نوراتي بدس نو ببريدا انترنيتي برني استينو كنين كغاري نمات علمان ببريدو جارتي بريدو كجار سبريدا ماكينا بريدا منا غاري هوي غاري كم كنا eenyu nama godhee asin nu gahe ummaa teennaaf eega rabbiiti baada khaliqu samaawaati wal ardiiti en haara kennaaf abbaa kenna jechuudha isaanitti tola ooluun duniyaa akiraallee nu milkeessiti isaan irraa ammoo qaqqabachuun duniyaa akiraallee nu halaatti jechuudha rabbi nama haqaadha abbaatiin dhaabbatu anallee isinillee khaliqu samaawaati wal ardi nu haa godhu eegas ittaan suudhaan ummata kamuu nama kamuu addunyaa keessa ka jiru ummata Filisxeen Suudaan kan quba qabnu quba hin qabne Chaayinaa fa'aa keessatti musliima gartee booyyee nyaachisanii akka inni sooman akka inni salaanne godhanii ijoollee daa'imman hojii dalagsiisanii meeshaa Chaayinaa kana gartanii harka 190 musliima dalaga dirqamaan ijoollee daa'imman ganna 5 irraa eegalee jechuudha warroonni dandeettii ingiliffa qabdan meeshaa Chaayinaa kana qabaa dubbisaa bakka meeshaa waan irraa dalagameef akkaataa itti waan daddaa beekonnaa sarara kaasan gubbaa hedduu irra kataban hedduu amma kan baane gochaa jiran malee nuti ijoollee ganna 10 ijoollee ganna 7 5 humnaan hagana dalanna guyyatti wayaa gana piriinti goona wayaaleen nu baafnu kaampaanii akkana fa'aa jalaa baasaa turan jechuudha. Kanaaf wal qabatee Chaayinaa keessatti lafti gaaza qabdu albuuda qabdu Chaayinaa keessa lafa uummanni musliimaa irra qubatu jechuudha. Naannolee yookaan ammoo kutaa uummata musliimaati. Musliima kanarra Chaayinaa waan ilmoon namaan dalan irra dalagdee jechuudha. Haga gartee dirqamaan warra amantii irra jijjiiruu dirqamaan amantii biraa fudhachiisuu akkasuma akka salaannee fi soomanni godhu booyyee nyaachisuu kanaaf biyyarraa baasuu wanne durra dalagama isaan qabatee hunda isaa musliima addunyaa kee muutira kaadhu abbaa musliima addu muutir nami muutira jirtu please namni ammoo seente muutira kaadhu okay muutira sini kaayanu abba natu muutira sikaaye Kaalii Saamu'eel maqaan kan kee dhiifama ana muutira sigaa irraa sikaasa akkas inshallah gam sagantaa keenyaa seen bagaragaan dhuftan anaa dhuf egaa ummata kanneen warra rabbiin gartee walitti kaa ilma namaa nu godhu fedhu amantii fedhu qabaataa musliima kiristaana waaqeffataa ta'a rabbiin rakkataa karaa koo baasu hajamaa ka rabbiin hajaa isaanii hiiku hunda isaanii iyyuu du'aa godhaafi ilmi namaa kun rakkoo hedduu qaba hajaa hedduu qaba jechuudha nama garii du'aa isaa rabbiin akka salphatti irraa qeebala kanaaf gartee warra san keessa akka rabbi aanu yeroo ati du'aa isaaf goote maasiin jetti maleekaan fakkaataa san rabbi si yaa godhuu jedhan akkas yaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoo gara odeessa kennaa seen adda odeessi guddaa harkaa isinii qabu hin jiru odeessi waliigala biyyattii keessatti jiru akkuma argaa jirtanitti erga kaleessa abbichuun faatii jechuudha G20
mataa gubbaa isinii kaa'e kana irratti deemee wanni sooshaal miidiyaa kana waliin dhaa jiru sossoosaa jiru hojii leencichi Oromoodhaa dhaabbichuun dalaganii jechuudha. Isa kanaan wal qabatee Itoophiyaan waan adda ajaa'ibaa takkatu karaa addunyaatiin dhufu jira. Itoophiyaan biyya gugurdoo addunyaa keessatti qabeenyaan beekumsaanii laakkawamtu keessatti furgaatee takkatti hin gubbaa san dhatte jechaa jiran. Sababni isaa Itoophiyaan biyya gartee gaaza guddaa gaaza herregamee ol bakka takka qofatti kophee tiileera kuubii 21 kan ta'u Itoophiyaan argachuun addunyaa kana guutuu sossoostee jechuudha. Itoophiyaan biyya gaaza qabdu keessatti biyya duree taatee mul'achaa jirti. Isii qofaa miti. Albuudileen adda addaa Itoophiyaa keessatti argaman biyyoota qabaattota ol aanoo hunda isii hawwachuudhaan Itoophiyaa wajjin firoomuu, Itoophiyaa wajjin karaa diinagdee, karaa dippiloomaasii, karaa waraanaatii fi karaa teekinooloojiitiin akkasuma ikoonoomii isa jedhu saniini waliin dalagachuuf namni hunduu aabbichuu jechaa jiraachuun namoota hedduu biratti gartee oduu gammachuu taatee mul'achaa jirti jechuudha. Kana ka godhe eenyu aabbichuu miti rabbii dachii samii uume jechuudha. Osoo kan miiqqan yookaan falfalu ka horaa jedhan osoo quba itti qaban osoo waan dhibba takkaan jala deeman hin danda'u osoo jedhan danda'e. Maaliif danda'e namni kun jedhana beektu? Addunyaa tana keessatti namni milkaayaan nama haqa dalage. Zabanni zabana ajaa'ibaati amma. Rabbiin kun zabanoota keessatti waan hedduu dalaga. Zabana garii mujriima gadhiisa rabbiin. Akka inni gartee ibidda jahannam keessa achi fagaatu waan hundayyuu laaffisee fi gadhiisa jechuudha. Burraaqee dachii tana guutuu laaqeeti guyyaa takka gartee akka nama ibidda jahannamitti darbee qilee irraa itti tara. Amma wanni nu garre ammoo maali? Itoophiyaa waggaa 150 ol waan sadiin maqaa yeroo mara dhoofnu saniin himamtu biyya yeroo ilmi abbaa gadaa fishaa isaatti ganda isaatti namni kaleessa maqaa dhibba itti baasan dhufetti Itoophiyaan Afrikaa keessaa baate jechuudha. Amma waan Afrikaa bira dabran addunyaan amma waa'ee Afrikaa bira kutte. Walgahii isin gartan G20 irratti mootummoonni Afrikaa illee addunyaa illee hedduu argame. Garuu kan bakka hundatti miidiyaa keenya qofaa miti. Miidiyaalee addunyaa gubbatti duratti bahee sooressa tahee namni hunduu harka qabachuuf suuraa waliin ka'uuf deemanii fi addatti walgahii saniin cinatti gartee ruumii hogganoonni yeroo bakka kasii gaadhitti walganiitti mari'atan irratti bakka hundatti mul'ate leencicha Oromoodhaa leencicha dachiin Afrikaadhaa nuuf kennite ilma abbaa jifaan aabbichuudha jechuudha. Kanaaf wal qabatee waa'ee gaazaa kana isiniitu xiqqoo isii. Itoophiyaan biyya albuuda addunyaa keessa barbaadan shakkiin amma deemamaa jiru maalidhaan Itoophiyaa keessa barbaada. Itoophiyaa keessa barbaada. Yeroo garii waan jedhu beektan aabbichuu ni raagaa jedha. Osoo raagni gartee dhoorka shari'atti. Maaliif? Itoophiyaa waggaa 10 keessatti akka adiin biyyoonni Awurooppaa Ameerikaan itti baqatan goonaa jedha jechuudha. Osoo waggaa 10 hin geenne amma dhufuuf namni hedduun appilikeeshina galfatanii jiran. Koligaltummaan duratti investi goona. Warri kun turistiidhaaf dhandhee daawwanna. Dhaqanii daawwatanii kan dhufanii barduuban. Hedduun namaa amma biyya addunyaa keessaa nuti itti godaanu. Baqataa taniitiin amma warra dura dhufaa jiru isinii himu jira. Jireenyaaf biyyi itti bashannanuu dandeenyu qilleensa gaarii qabduu fi biyyi waan hundayyuu itti argamu. Eenyu ka'e Itoophiyaa jedhan jechuudha. Garuu waan tokkotu jidduu tana jira. Oromoo osoo hin taane na offolchaa. Oromoo miti. Oromoon ammoo nutuu keessaa baqanne ittiin baqatinaa jedhan. Asit dhaamsa takka qaba. Yaa doktora Oromoo. Yaa Profeesara Oromoo. Yaa hayyuu Oromoo ka biyya namaa keessa jirtu. Seenaa kee of hin xureessin. Karaa kanaa wunni sii dhaamu. Seenaa kan kee of hin xureessin. Yeroo ati balbalaa ummata adii hidhattee addunyaadhaa hidhattee ijoollee ganna 15 8 gadii waraanaaf guuraa jiran. Namni ajjeefamaa jira, qalamaa jira, nageenyi hin jiru. Ummanni saamamaa jira jettee ati himtu. Warroonni waan kana si caala hubannoota qaban dhattee ati himtu. Aabbichuu harka qabataniiti garaa jalaan waa itti tasaassachaa jiran. Maal tasaastan? Meeshaa akkasii qabna. Albuuda argatte, gaaza argatte, teekinooloojii gara deemaa jirtu kana waliin dalagnaa si gargaaraa nu gargaarii. Gartee Chaayinaa fa'aa dhiisii na wajjin yookaan Ameerikaa dhiisii na wajjin yookaan UK dhiisii na wajjin namni hunduu garaa jalaan waa itti tasaasataa jechuudha. Ummata keenyan sobina. Saba keenyatti hin taphatina. Waggaalee 7 dabre kana keessatti addunyaan dhaabbattee laaltee
nama kana duruu beektii garam deema namni kun maal godhuu danda'a ikoonoomii illee karaa liqii World Banking faati harkaa qabanii admaallee itti godhanii qoqqobbii irra kaa'uu dadhabanii jechuudha. Qoqqobbii irra kaa'uudhaaf hedduu yaalan irra kaa'uu hin dandeenye. Dhiibbaalee itti godhuuf hedduu yaalan hin dandeenye. Sakaaluudhaaf riphee lolaaf warroota ollaa kana jiran irratti dhiibbaalee adda addaa gara danda'ameen balbala itti cufuu ulaa galaana kana irratti Jibuutii wajjin waa'ee dudda lagame waan isin hin beekne jira Jibuutii akka Jibuutiin taaksii yookaan ammoo waliigaltee karaa meeshaa ittiin galfatanii baafuu kana irratti dhiibbaa gootuuf wanni hedduun dalagame jechuudha wal dhabsiisuu walitti buusuu hin dandeenye garuu namuu maree akka nama daandullee beektu isin ijoollee yeroo akkana martanii jettan lafti isiniin marteeti uf dhaabuu dadhabdanii daaxanii martanii yoo lafa dhoofte illee bakka garamarraa kaatanii lafa dhooftan jechuudha. Addunyaa mootummoonni addunyaa warri nu jaalatus warri nu jibbullee warri benefiitii ufiitiif nutti hirkatullee warri benefiitii yookaan bu'aa ufiitiif nurraa baqatullee maree saddeebi Itoophiyaa hadda maal jedhan aabbichuu Mustafaa Qofaame aabbichuu jedhu yeroo ganama lafaa kaanee beektanii aabbichuu jenneeni waan hundayyuu qoma dhannee shakkii takka malee waa isiniin jennu isin caala waa beekneeti miti garuu waan isin caala dura hubannee jira wanni isin dura hubanne maali leencicha biyya bulchu kun ilma eenyuuti eessa dhalate eessa guddate maal jette addunyaan yeroo waan tokko si gaafatte eeriyaa kan kee eessa dhalatte wanni yaan bar eessa dhalatte tun maaliif dhufti beektaa biyya kamittuu kaati eessa dhalatte ati amma biyyoota Meeksikoo jedhan yoo ati jette biyya hattuu hannaan beekamtu waan taateef gaangistaraan beekamtu waan taateef namuuf irraas eega jechuudha. Yeroo maatii Meeksikoo jecha san ati kaafte biyya gaangistaraan beekamtu jechuu barbaadeetti. Fakkiif isin kaa'ee bara. Yoo achi dhalatte dirqamaati maal goota diraaga yookaan hashiisha hakkistaa jechuudha. Maatii kee keessaa warra hamaa bar gaangistara hojjan addunyaa gubbatti kakkasiin agarran Ameerikaa ni dadhabde. Haga booddara daangaa Ameerikaa xiyyaaraan seenanii waan fedhan dalaganii baantu. Mootummaan isaanii dadhabee kan ammaa kun jechuudha. Manni hidhaa isaanii addunyaa gubbatti hin jiru warra dadhaban warra mana hidhaa teknooloojiin eegamu cabsee keessaa ba'uuf waan fedhan dalagan ati magaalaa guddittii isaanii keessatti yoo waan isaan siin jedhan goota jechuudha. Intalatee kenni jedhanii kennita, mallaqee kenni jedhanii kennita, ilma kee ajjeesoo siin jedhanii ajjeefta jechuudha. Eeriyaa jechuun barbaade. Kanaaf namna kana ganama maal laal eessa dhalate eenyuunni namoota hedduu yoo inni ganda akkasii jedhe alhamdulillah umrii keenya keessa addaan baafadhe maaliif beektu gandi keenya gariin naannoon Oromiyaa kun gariin nafxanyootaan irraa baratee nafxanyoota caale hizdiidhaan nafxanyaa irraa baratee nafxanyaan leenjiftee isaan waliin nyaatee isaan waliin dhugee isaan irra summii badaa nu balleessuu irratti duule jechuudha. Hanna malee dalaguu dhugaa dubbachuu namaaf yaadu waa tokko hin qabu. Dhiiga yoo ati ilaalte Oromoodha. Kaayoo isaati yoo ati ilaalte ammoo akka isiniin jedhe biyya gartee naannoo hamaa irra nama baay'isan jechuudha. Naannoo garii yoo inni dhufe haga fedhe. Haga aabbichuu qoma itti dhaadhee ni godhee aabbichuu jedhee waliin dhaabbadhe kan waliin dhaabbadhe waa'ee keessan hin beekuun yaada kiyya. Tokko isa sana. Inni lammataa akka muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed argeen eenyunni background ittiin faranjiin seenaa isaa dubbee isaa jechuudha afaan keenyatti dubbee isaa eenyunni seenaa akkam qaba maal dalage eessa ture bakka dhaqe san maaliif dhaqe dirqamaan dhaqe moo fedhiin dhaqe yoo dhaqe maaliif dhaqe maaltu isa kakaase achiin dura maal godhaa ture ijoollummaa isaarraa Ameerikaa walitti fakkeenyaaf biyya guddatte guyyaa inni namni sun afaan baafatee dubbateerraa waa dubbatee hamtuuf gaarii adda baafachuu eegalerraa background yookaan ammoo dubbeen isaa katabamaa deemte jechuudha. Kanaaf warri ilmaan qabdan yoo mana hakiimaatiin dhalate wordii yookaan jechi jalqaba daa'imni kee jedhe katabiisiin jedhan. Inni mataan isaa namooma ijoo daa'ima sanii irratti eenyu akka inni ta'e agarsiisa jechuudha. Jechi daa'imni kan kee jalqaba yookaan baabaa jedha yookaan haahaa jedha yookaan waawaa jedha jecha kana fuudhanii eegasii waan xaansa akkasii katabdee eenyummaan isaa baa jechuudha.
Muumichi ministeeraa nama ganama gabbayii xiqqaan guddaan ummanni bashaashaatiif ummanni Jimmaa maal jedhan nama gaarii nama yeroo kubbaa taphatus ijoolleen jaalatan aballe yookaan immoo hoggana godhatan nama yoo ijoolleen wal dhabde araarsu nama haadhaaf qajeelu akkuma muumichi ministeeraa jedhan furaa tarag godhee gootaniif illee namni haadha ergamtan as keessa jirtan namni ummaa teessanii ergamtan bar ulee yaabbannee nullee duri goonee bar goonee bar makiinaa kana gartee marshii jijjiirre jecha abbichuu sunnaa taate marshii jijjiirree laal suuqa dhadhee fuunee dhufnaan haati maal jetti beektaa yeroo sana deemtee oluma rabbi gartee si'ate bar jecha ajaa'ibaa kana jetti ummaan jechuudha wanni haati jette asii achiin gortu rabbiin baallama seenee mire qacam godhee rabbiin gartee hojiirra oolchaaf nama akkasii guddatee jechuudha takka jedha yoo achi dabarse. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam tulla barakaatu. Gara biraatiin jirtanitti fakkaate. Eeyyen. Nu irraanfatamne. Quba isin qaba isin argaara walitti dhiyaata iskiriin lamarra jira ayinaa'u isin argu jira abshir isinii kenna hireellee. Itti seena yaada kana cufeetu muree isinii kenna inshaAllah abshiru. Soo kanaaf namni kun namaa waa'ee barbaadeeti namoota hedduu yaadolee adda addaa kaasaa karaa irra dhufne kana waa yaadachiisuu barbaadeeti. Akkamiin nama waliin deeman nama akkam itti hidhattee deemta akka diinittis akka saayinsittis akka gartee sabattis manguddoon kennallee jechuudha waan hedduu walii dhiyeessanii barbaadaa. Oromollee waan jettu ilmoo farda sangaa adarra beekanii jedhan farda sangaa fi miguuti ijoollee namarraa eegaleeti jechuudha. Warri kunillee waan jedhu buddeena nama quusu eelee irra beekanii jedhan. That means san jechuun maal jechuudha ganama jechuu gartanii ganama. Isaa gogaa jiidhaa jiru sani seenaa hamtuu takka abbichuudha namni miidha garre ol ka'e isinii gabaabsee deema ol ka'e yeroo ol ka'e ol dhufe mana waraanaa seena akkamis seena muchu abbichuun mana waraanaa dargiin abbaa isaa rabbi jennataan haa qananiisu obboleessa isaanillee rabbiin jannatul firdoosiin haa qananiisu Oromoo isin jedhee dargiin rashaduuf abbaa fi ilmallee fuudhee deemanii obboleessa isaanii jechuudha. Abbaa duratti ilma rashanan eenyu obboleessa abbichuudha. Sanyiin leencaa mire guma baasuun beekamna bara Oromoon. Oromoon dayyuu isaa miti. Hatta maal jettiin nama ilma xiqqaan. Maal jettiin? Haga yeroo sii dabartu nama abbaa kee ajjeese waliin nyaadhu. Gurbaa tokko gartanii isin kaas gubbaa deemu kaa abbaaf jecha nama 5 ajjeese naftanyaa. Jagna akkasii qabdi Oromoon. Duuba abbichuun maal godhanii? Maal godhan? Wanni na baaftu gumaa obboleessa kiyyaa baasuudha jedhu. Gumaa obboleessa isaanii qofaa miti gumaa ilmaan Oromooti dubbiin. Diimaa kiyyaa wal ga'uu qaban kilaashiidhaan. Kilaashii fuudhan jechuudha. Lafa dhiiraa dhaqan. Leenji'aniiti dirree dhiiraa bakka jagnaa, bakka gootaa, bakka hayyuu, bakka dayyuus hin dhanne, bakka kijibduun hin dhanne. Bakka ergamtuun bitamtuun baandaan hin dhanne lafa jagni qofu dhaqsu lubbuu fi irraa baanii kaayoo dhaqaniif namni beekuufti. Eekaa bakka dhatte bar ibidda fudhatte. Lubbuu tantee tana irraa baatee murattee dhatte jagna qofa dhaqachi bakka san dhaqan abbichuun jechuudha. Yeroo fuudhan dalagga seenan. Loltuu irraa haga hoogganatti opereetaraatitti opereetararraa haga insaa uumutti. Haga saayinsii fi teekinooloojii ministeera ta'uutitti haga barumsoolee gosa namni silaa barbaachisu bulchiinsaa waan hunda gubbatti digriileef dippiloomaa guutuutitti haga biyya keessaa biyya alaatitti hogganas ta'anii jagna ta'anii bobba'anii biyya keessa biyya alaattis biyyoota ollaa gargaaruutitti haga barumsaan biyyoota addunyaa keessa deemuutitti. Namoonni gariin asuma yaatee ammoo waan ta'an dubbatti bara. Jagna diina keessatti diinota mataa qolloo fi abbichuun. Akka Nabi Muusaa rabbiin kenna Nabi Muusaa Fir'aawni gaafa arrabbi jedhe rabbiin manuma Fir'aawnaatitti guddise fuudhee manuma Fir'aawnaatitti baajeta itti baasee eeydoo godheefi wayaarraa jijjiiree waa hunda godhee masaraa mootummaa keessa guddise. Rabbiin kenna wallaahi yaa ilma namaa dhagaye waan rabbiin kenna dalaguu beeku abbichuu rabbi deessan nu guddise
diinota warra nu balleessuu deemu keessa masaraa isaanii keessan nu guddise eenyu namallee ilma abbaa jifaar quba qabaadhu bakka meeshaa abbaan jifaar miliinikii Haayile Sillaasee dargii mootummoota guutuudha waan itti nyaatee itti dhudhuuf agarra ciiftuu guutuu itti ergeef keessa barcuma abbaan jifaar boca irra taa'ee guddate leencichi Oromoo agarte deebi'ee isaan keessatti nu ijaare insa dameetikaa kaadha biyyattii nageenyi biyyaatti tikfamu kan gaaf kan rabbiin kenna subhanallah waan fedhe dalaguu danda'a osoo eegal leencichi abbaa jifaar jimma bashaasha keessaa bahee diinota jim godhee akka bashaasha iftutti ammoo Itoophiyaa guutuu ibsee Afrikaa ibsee bira dabree addunyaa ibsee jechuudha. Kolkolleen taphataa gurbaa warra isa guddise warra isa ofirraa eegu santu gaafa Oromoon itti kaatellee bar namni harka baasee aabbichuun wee jedhee Filee Gabrasiyooniif Geetaachoo Raddaatii fi hattuu sukkaaraa waan warra dhumateef warra jiru kana jechuudha galee jaalattee nugusa gabbartaa jedhe giddii keeti waan rabbiin kun dalagu laal harka ufiitiin guddiftee deebistee mucaa xiqqaa guddiste jabaan jiru fadha goonni jagni jiru ka Itoophiyaa jijjiiruu danda'u isa teefilte deebiste isuma san gaabbitee hirriba baraaruddee jarri qawwee fudhattee deebite garafee kaan kallacha dha'ee kaan qilee keessaa fuudhee fide adda facaasee bar warwaachisee yeroo inni gartee qilee hundatti guura Ameerikaan afoo baateeti abboo namoota kana ni gaamee xiqqoo isii jazama kalee gartee warra kana biratti guddatte laal dhiise abbaan malaa gartee hadhallee ni dhiise jechuudha ni galee adda kunoo tiipeelee facaateeti ufii wal nyaatte abbichuun ufii jiruuf dalaguu jira kutee jechuudha. Waan ta'e isin dhufeef qabama duuba. Warri garanaa warra gara tiktookii loluu jira. Warraa hiree kennaa. Ka jaalatellee ka jibbellee ka hinaafellee ka quundheefillee namtichatu gartee abbaan ilmaan lama qaba. Abbaan ijaan hin argan ilma jallataaf qajeelaa qaban. Qoraan naa guuraa jedhee ergate gartee bosonatti. Qoraan dhaqanii yeroo bosonaa qoraan guuranii ilmi jallataan kun aga guun qoraan guuree waa hunda hidhee lafatti deemaa dhaqee yeroo galuuf kaan qoraan xiqqoo isii uma xiqqoo takka olii hidhee fuudhee kan abbaan kee ijaan argu yoo galee gartee waan guun abbii kalee. Ka qajeelaa kun haga danda'u waan baatuu danda'u ol baatee obboleessaan irra kaayee jedhee karaa bu'an. Ni galan gandatti. Yeroo gandat galan abbaa biraan bayan ka qajeelaa kun qoraan guddaa baate kun suuta lafa kaaye. Ka jallataa kun qoraan uf gubbaa qabu ol fuudhee gubbaa saniin gahee lafa gad darbate. Maaliif? Akka qoraan kun lafa sossoosee abbaan guddadhee du'aa godhuuf. Abbaan ni dhagaa kama xiqqaa suuta lafa kaayee qoraan guddaa kanatu dil jedhe. Ka dil godhellee ufiif ka shat godhellee ufiif deemi jedheen. Dubbii warra dhaabbichuu mormuutiif warra dhaabbichuu deeggaruu dhaabbichuun ilma du'aayii ganama. Haadhaaf abbaa irraallee saba irraallee ollaa irraallee ilma namaa irraallee fudhate. Ilma dil godhe san ka dil godhe san argatee tadha irraan warri shat godhe warra hadha osoo gartee namni tokkon tuqin hin hidhin hin kabalin paaspoora Ameerikaa baatee Ameerikaaf Awurooppaa fi Jaarmaaniif jinni keessa badee achi hadha gartee akka saree waraabessa agartee ganda keessaa dheettee gartee waraabessa maaliif waraabessa dutti leenca saree yoo leencaa agartee ganda asiin keessaa baatee bakka dhatti ufon laalti. Eegasii duta yeroo san dutti qilee haga buututti dutti saree maaliif leenca agartee waan takkaan argin ka agartee namni guyyaa boofa arge halkan haada dheessan jenne warri aabbichuu jannummaa fayyummaa beekumsa isaa beeka gadhaa qilee duutee iyyaachu. Kanaaf akkasi wanni kana isin dhaqee maaliif aabbichuun waan hundaan dhageettanii kalee modeen gadda torbaan dabre kana keessa kofaltee Ijipti. Maaliif nukureela waggaa 70 deemte amma lafa gadhaabdee boggaa yaa'aa turte. Maaliif uggu wanni kun nu harkaa ba'e uummata keenyallee fixee seenaan biyya teenyallee baddii ni dhufa mootummaan martu. Ni dhufa hayyoonni saayintistoonni isaanii martu. Ay wanni kun hamaadha. Isgalee nu harkaa ba'ee akkana goona seera addunyaa cabsinee biyyi teenyallee baddee maal taate. Osoma isaan luuxan leencichi Oromoo dhufee takkattiidhaan hin dhaabbanne bara osoo bittii. Addunyaa bira dhaqee dhab lafa goonaa yes yuukaan jedhanii ni dandeetta. Yoo ati hin dandeenye hin dalanne eenyu dalaga fuudhanii itti kennan aabbichuu. Kunoo dheengadda karaa muummichi ministeeraa deeme kun akkam godhe badaa jedhee raashaa kadhattee Abdul Fattah Siisiin dheengadda kunoo koflattee jechuudha. Nullee gadhaabne lafa gadhaabne jettee. Nu garuu bira dabre laal. Afrikaa keessaa Saawuz Afrikaa qabaa namni paarsentii 70 fakkaatee Ijipti ammoo dheengadda nu morka keenya laal. Morka aabbichuudhaa ka innuu dalage ka innuu godhe.
numaa sodaannee bira teennaa jagna irraa barannu gartee Itoophiyaan nu bira kuttee bishaan Abbayyaa hidhee osoo nu deenu nukileellee baasee jechuudha. Amma abbichuun kan dhufee maali? Taantaalan fa'aa qabna laata? Albuuda. Taantaalan beektanis nukileela dalaguuf teknooloojii addunyaa kana guutuu dalaguudhaaf nam tokko as jira martuun. Seenaa takka jedhee warra tiiktookii kenna na uffolchallee. Bara 1907 akka faranjitti waa'ee Usaamaa bin Laadiin irraa Ameerikaan yoo xiqqaatte ji'a 3-4 wannaa tokko dalagan dokumeentarii. Isa keessatti waan achirraa baradhe tokko isin hima. Usaamaa bin Laadiin jalqaba gaafa qabsootti ka'uuf Alqaayidaa dhaabuu deemu eessa filate beektan? Itoophiyaadha. Itoophiyaa filatee Itoophiyaallee dhufee gaafate. Hadha kaa dhiirti sun gariin jirti dhumatte yeroo dhufee Islaam Itoophiyaa gaafatee Islaam Itoophiyaa ofirraa ari'e. San qofatti hin dhiibne. Jeneraal Waaqoo guutuu fa'aa aga warra gindhiir nama tokko sanyii Arabaattu jiran sun ni dhame. Warra kan dhaqanii gaafatanii gargaarsis waan hedduu godhen. Haa ta'u milkaa'uu hin dandeenye Itoophiyaatti. Eessa dhaqe? Suudaan dhaqee Hasan al-Bashirii walii galanii achitti beezii wayii dhaabbatee jechuudha. Dokumeentarii dalagame keessa maal jedha? Osoo jedha dokumeentariin sun. Yeroo Usaamaa bin Laadiin Itoophiyaa gaafate, Islaam Itoophiyaa gowwaa ta'uu baate, qaruutee ta'uu baate, gaafas Usaamaa bin Laadiin kenne adda silaa addunyaan harka teeraristii jirti jedha. Sababa kaa jalatti. Itoophiyaa keessa waan jiru meeshaa fedhan dalaguudhaaf, teknoolojii fedhan fayyadamuudhaaf albuunni dachii Itoophiyaa keessa jira jedha. Ameerikaan faati waggaa 100 dura qorattee harkaa qabdi. Maal akka nu qabnu? Meeshaa akkam albuuda akkamii qabnu? Gaazni kennaa gamgayaa. Qabeenyi biyyi keenya teessumni lafa keenya qilleensi lafa keenya namoonni keenya keessaa ilmaan kuushi keessaayyuu Oromoo deemnu akka taate warri sirna gadaa kalee heeraaf seera qabu kalandarii qabu uummanni kun teknoolojii kana yoo argate maal dalagaa kan jedhu qabanii biree albuunnis akka hin baane gaaznillee akka hin baane bishaan abbaallee akka hin hidhamne asabiinis akka dhabnu balbalnu cufaniitumaan warroota gartee kaabarraa fidanii yeroo kaan nafxanyoota yookaan tiipillee fi kaanii jechuudha. Ijoollee diqaalaa isaan nu keessatti toran ol fidanii yeroo cufaa bakka hundaa kaayaa turan jechuudha isin galee. Maali ni beekan har'a isa san cabse leencichi Oromoodha. Hin cabse sanadha. Nam tokkotti osoo dhadhe warra waan san beeku tokkollee balbal isaanii hin dhadhoofne. Warra waan san beeku tokkollee hin dhadhoofne. Maal godhe? Jalqaba gaafa insaa kaa'uuf abbichuun teknooloojiidhaaf waan hundaa irratti gartee deebi'uu fi AI artificial intelligence fuula deeffatu just maal jennuun jedhan abbichuun maayindii nama miiliyoona tokkoo qaba artificialiin tokko jedhan. AI'n tokko hujii namni miiliyoona tokko dalaguu danda'a jedhan. Gaaf kana maal jedhan beektanii faranjiidhaan warra kalee lafa gannu qabu baay waliin agarru dudda jirraanu because technology. Isaanis ka deemanii ittiin hadha addunyaa gubbaa mul'achaa jiranii maali? Teknoolojii dhaawwanni birii takka hin qaban. Kanaaf akkasii rabbi umrii nu haa dheeressu.